Ini njen nanti dua itu monet. Nah, tadi Yes, renang. of course. Kalau dia bisa yes, of course. Number bajis. No, karamella nabit number bajis. Amma number bajis. Ma duro manjen. Dura mah kararta sih, kararta bar, kararta nih kararana kak cuma. Ya, kila cucu ya, iro gara-gara cere dua. Tapi ya singkir sabai kak. Man kita arkam. Antu berarti awal singkir sabai. Eh? Baru casa ini tahu. Amma wanti na bicha biras na. Kunu man yamma kasitina oso si jalatte imti namichatti imti. Ay dubbi mucat na garu safe na kesata ya. Wan sa jab safe. Safe na kesata. Inagani Ishinu ini imti turte iyu. Ini. Kaas of keessa hin soba. Ni Hin miti soba. turte iyu. Ishii seexana waliin nuna kudufte. Waliin nuna kudufte. Namni dhugaan jaalatamu siin jedhe koo namni dhugaan jaalata ofirratti hin arge koo ofirratti hin arge waan sa jab namni dhugaan jaalata ofirratti hin arge suma dhugaa siin jedhe ofirratti koo mu yaaratta hin jaalatamu namni dhugaa hin jaalatamu intinaan ta'u hin ama hin dhagaan sii galee Yarattiin tun dhuguma wal fakkaatti. Okkoo ati dhiiga bar dhiiga walii qabna laa. Sanuu dhiigni keenya walii qicamee jira wal fakkaata. amma waan biraan asin hin sobdi wallahi yes wallahi dubartoonni naa yaaddan isin dhugatti naa yaaddan dhugaa Hayyee. suuraa Akkas hin geessan wadhu. kunuu eenyu jennaan ufuu ay qubee gudeedde gaa sila yaadni kee bareedan fakkaata takka nan galle Aisii mana naggeeffadha akkas naan jedhe. Suurri kuni kan eenyuti naan jedhe. Kan isaa kan jaarsa kiyyaatiin jedhe. Si galee? sobaa miti okay dhaggeeffadhu hin barbaadu nama dhaggeeffadhu bakka nama ishee jala ture laa wallaahi bakka kiyyiba jechuudha nama ishee jala ture jechuma lama qofa waan gaafii namichi kun amma ishee gaafate wal qabatu jecha lama qofa narra dhageessan na barreessa dhumatti dubbin yalla dafa sekendii 30 isinii kenna haala Bakka shunkurtiiti kaa. jecha lama qofa Bakka shunkurtii suudhuuf duuba godhee deega wallaahi hin jenneena. Na ergachaa irraa qabu kunoo na ergachaa irra hin dhageessaa ofuma keetti. Hin jenne. na fuudhiyee Anna dhugaa waaqaa maameen kootas maan jette. Wallaahi ani hin jenne. okay strongi gaarii gajeetu wallaahi jedhe mee dhugaa rabba mee dhugaa jedhe si amanu yoo kakatte siin amanu inni kee kunillee namaan jedhe maalitti irraan faaluu yoo ta'e malee wallaahi dhaatu Aboo akkas bareechite. Iya raga jira garuu nama bakka amma dhiisan jedhe ishee yaada qo'ee hin sobanii jedhaa jiran sobaa hin kijibanii garuu isheen akkanan jedhe waan ati jettee jedhan san inni an garuu hin jedhu malee akka ati jettee wayii barreessanii osoo dhugaa ta'e ta'ee jira bakka Koo ka shunkurtii minaaminaa si barreessasa. waan qabu jetteeni qoy malee dubbiin dhufte qoy harkallee ol agarsiifte Koo siifan hima. Wallaahi koo siifan hima. Waan naan jedhe la. Harka keemee ol qabii naan jechumaan akkanatti mataraa kama kana fudhadhee intinaa godhu mataraa Ilaa akkana godheef Ayyee. kazaa garagalchii naan jedhe kazaa akka garagalchee akka garagalchina hin qabduu naan jedhe maal jennaan durbummaa naan jedhe nin qaban jedhe hin qabdu naan jedhe hin 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 qaban jedhe kanuma bas. durbummaa cirraas goda san daka san bu'ee si gaafate
Sakuriitiin baay'ee ammaa kophaa kiyyamaa eegaa jiran sakuriitiin balbala isaa warri eegu baay'ee hunduu gaafatan maal godhu hin qaccaraman ta'e waan isaan achitti qaccaramanii isa dhugaa rabbi maal godhuuf wanni gaafatu maali? Sakuriitiin maali? No, I don't Ana know. sakuriitiin? Sakuriitiin Eh? jechuun ana jechuudha. Sakuriitiin ana. Sakuriitiin beektu? Sakuriitii axiriidha kaa. Akkoo ani axiriidha. Okay. Aboo ishiin tun namaati bitti ergamtuu ta'eeti wayiiti garuu fooloo narraa qabdi silaa osoo fooloo qabaattu maa ta'e ergamtuu ta'eetiin jaa garuu tun baay'ee ma wannaa si jedha arsiifalmaatti. Maqaa ishiin beektu. Eenyu maqaa ishee? Arsaa barbaachisa. Akka hudduun dhukkubdu siifalmaa jirti wallaahi. Akkoo naa agartee naa gara gizee turaan na wajjiniin turte kalaa yeroo jaalala miira keessa galee jaalala ibsaa ture kan suura kee ija akkana goote takka laa suura duriitti miti sanummaa suura ija takka qofa akkana xaqqaste takka fidee as godhee Ishii kam? haasee Ishii akkana jettu sammoo? suura kana godhate. Ishii akkana jettu sammoo? Ishiidha? Dhugaa akkana hin jette akka gargalte ija takka an xaqqaste fakkaachisa. Ishii duuba godhee waan dubbachuu barbaadu dubbadhe. Aannan suuraa kalas nagaa amma dubbiin baay'een beeki dubbiin baay'een amma handaaqoon caarte waan ofiin qaltu fuuteedha amma warra komintii kana hunda caccaaree bakka waan aars wayiin argee aara waan ta'eef amma hin gaadhiisa asmaratti hin gaayyennu bakka gaarii maratti haa xumuru ishii iddoo ishee hin gaasa kana wallaahi amma hin bakka yaada keessa namni gayye. Oke, amma namni dhibbe haasirtan waan haasaa turre dhageessanii warri mana kanarraa fooloo hin qabne mana kana fooloo godhaa sagantaa bareedaa wayii isin argisiisuuf yanni galchinan. Hundi keessa mana fooloo godhaa yeroo tokko warri mana kanarraa fooloo hin qabne mana fooloo godhaa. Ati eessa turte? Chaalenjii nama hambassaa. Ati eessa turte moo? Hambassaa. Qooyi kan yaada kee fixadha umni keessa illee hin dhagaa qooyi. Qooyi yaada kiyyaan fixadha. Yoo inni jechaan hin jiru. Akka fooloo godhaa gaafatu keessa. Anaa fooloo Nama 800 godhaa maal ta'an? Nama 800 qofa nuuf kuma 200 gaafa galee nama kennaa hambassaa nuuf kennu jira. Sa'aatii inni kennamu illee hundi keessan sa'aatii sagantaa bareedaa qophii qopheessina. Sa'aatii sanillee isinitti hima sa'aatii isiniif mijjetu sa'aatii isin hojii xumurtan keessattuu warri mana madaamii isiniif godhaa. Isin beeksisa hundi keessa warri mana irraa fooloo hin qabne nama 800 qofa nuuf galatan dhabina itti dabalama warri gootan ammoo big love big respect wallahi kabaja guddaa na biraa qabda. Tokkoon bakka isin geessan hin beeku wal arginee hin beeknu maybe takka sagalee keessaniyyuu dhaga'ee beekuu dhabuu danda'a. Ani isin dhagoo isin malee wannan isin himu yoo jiraate kan hunda caalu waan biyyaa baataniif waan biyyaa baaneef ka caalu isma dhugaa sitti mana hunda keenya waan hunda fayyaadha tokkoon keessan fayyaa keessan rabbi isin irratti haa irraanfatu shi fayyaa keessan rabbi isin irraan fuudhin galatoma hundi keessan mana fooloo gochuun dagatina yaa 800 qofan nuufeet nu waan xiqqoodha ngun ammayyuu guutuu dandeenya baay'ee mee hagam mana 100 dabalee fayyaa rasin haa kennu okay annatti fuudhee warra mana keetti illee itti himuu dandeessa fixadheen Yaa dhagaa fooloo godhaa hundi keessan anallee fooloo godhaa isallee fooloo godhaa gaasumtu keessan nu deema. Chaalenjii qabaa waliin fu'aa nu deema. Ante thank you so much amin warri jettan isiniif haa ta'u asiillee amiin jechaa jiranii mee dhageeffa. Kan amin isa jedha wallahi wanti hunda caalu fayyaadha si Hanna wasi gaafadhu si gaafadhu nagaafadhu. ila isa dhugaa naa deebista mola kijibni hin barbaachisu deema hundi keessan biyyaansi kuma sadii agallu dhibba sadii agallu hundi keessan ida'u balleessa maqaa ishee fuuldura galatoomaa warri aman jette rabbi sinaa ati amma lotoriin osoo sii ba'e kennaan birrii miliyoona 10 sirri dhaggeeffadhu Yaa birrii miliyoona 10 lotoriin sii ba'e guyyaa malee lotoriin galgala sii ba'e galgala akkaawuntii keetirra galee ganama sitti bilbilame